waan ani akka nama tokkotti akka ilma Oromoo tokkotti quuqama Oromoo qabaatee sabummaadhaan waliin addana jiraannutti garuu nama keenya waan ani yaadachiisu barbaadu ofii kollee waan ani yaadachiisu duraan si waliin haasa'an turetu namni baay'een iyyuu as keessan dhufini yoo tochiin hin jiru ta'e dhalli namaa wanti inni ittiin adeemu jabaatee ittiin adeemu xuunchaansaa irratti kollaapsii godhee rakkina guddaadha kan namatti dhufu. Dawaa inni guddaani mana akimii dhaqanii dawaa argachuu miti yoo namni dhukkubsate. Inni guddaan jireenya ofii keessatti totochoodha. Lammata waan afaan keenyatti geessinu ilaallannee nyaachuudha maal akka yaannu maal akka nyaannu. Amma yeroo kana hundumni keenya mana keessatti confined taanee teenya durumaa akkasiin hubattanii bu'uurri jireenya ilmaan Oromootaa kan inni irratti hundaa'e sabummaadhaan walitti jira waliin jiraannee wal ooyifannee waliin jiraannee humna walii taanee waliin jiraachuudhaaniti as geenye even yeroodhaa yerootti diina nutti dhufellee kan nuuni itti ofirraa qolannee waliin jiraachuu keenya waliin dhaabbachuu keenya. Har'a garuu teknooloojiin akka kanatti walitti nu haafidu wal nu ajabeessu irraati kan hafe mee sammuu keessatti yaadaatu teknooloojiin kun hin jiru ta'ee akkuma kana immoo seerri eegamee walirraa daangeffamnee mana keenya keessa teenyatu ta'eeti kun rukuttaa masa guddaadha inni kun namaaf. Kanaafuu amma danda'ametti namni tochii mataa lafa jirutti akka godhu seeras jedhame kana eegee nyaata akka nyaatu walii keenya wal yaadachiisu mana keessaa waan hojjetamu hin jiru taanaan illee gadi ba'ee totochoo karaa mara totochoo asiif achi deddeemuun kuni baay'ee barbaachisaadhaan jedhani sammuu namaa fi kanaafuu kana akka wal yaadachiisnudha. Akka carraa ta'ee hojiin mana keessa taa'ee hojjedhu akkasumas obbolooti warri kaan hojjetanii dhimma namaa kana keessa yeroo adda addaatti guyyaatti yeroodhaa yerootti gurra nu bu'a dubbiin gadi baasnee yoo dubbannu ta'eyyuu baay'een yeroo ammaa coqqolloo haadha manaaf abbaan warraa wal dhabanii ijoollee haadhaaf ijoolleen wal dhabanii ijoolleen manaa baatee horii adabamtee dhuftu abbaan manaa jiniin rakkoonni qabaatu ijoollee isaa jiniin rakkoonni qabaatu rakkoo akkasiiti kan guyyaatti poolisii jiniin department of human services jiniin hakiimii jiniin mana hidhaa fi koortii jiniin kanneen nuun itti oollu ani fi kooti kanan itti oolu mana koo keessa taa'e kanaaf iyyuu mana koo keessa hin jiru ani gurraan hin dhaga'e jechaani mana baluu keessa hin jiru mana A keessa mana B keessa mana X mana Z keessa hin jiru jechaa miti kanaaf iyyuu kanarraati of eeggannoon gochuun baay'ee yoo waaqayyo nama gargaareedha kan kana keessatti nama gargaaramuu gara jaarsummaan gaditti ba'ellee yeroo itti walitti himatan hin jiru daangeffamnee jirra mana keessatti abbootiin amantii akkasumas immoo jaarsoliin isa kana keessatti qooda guddaa warri fudhataman kanaan dura fudhachaa turan egaa akkuma amma itti jirru kana teknooloojiidhaan kan nuti itti wal jajjabeessaa jirru kanarratti qooda isaan fudhachuun isaanii extra step fudhachuun baay'ee barbaachisaadhaan jedha. Abbootiin jaarsoliinis kana keessatti nama gaafachuun wal gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Namoota waa ganda keessa deemanii gadi ba'anii waa bitachuu hin dandeenye dubartoota qoba galeettiin yoo jiraatte kan akkasiillee baay'ee hin qabnu yoo jiraatanii wal gargaaruun baay'ee barbaachisaa akka ta'e wal hubachiisuun gaariidha.